aanun dura ta'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa aanga'a paartichaa biroo waliin Ameerikaa jiru. Profeesar Mararaan qophii feestivaalii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa waggaa waggaan qophaa'uu fi sagantaa qorannoo Oromoo Oosaa irrattis argamaniiru. Dura teessuu US Africa Policy Working Group fi miseensa Koongiresii US kan taate Ilaan Omar waliinis marii gaggeessaniiru. Kaayyoo imala isaanii kana Zalaalam Taaddasaa gaafateera. Kaayyoon gara sana imaluu keessanii yookaan daawwannaa kana maal ture? Akkuma isin beektanii nama hunduu beeku qabsoon Oromoo dirree gurguddaa sadiitti qabsoon deemaa jira. Nagaadhaan Itoophiyaa keessa deemaa jira. Karaa bosonaas qabsoon deemaa jira. Dirreen hambaa kunis dirree waan bal'aatti hojjetanidha. Karaa dippiloomaasiyaas haa ta'uu, gargaarsa barbaadachuu haa ta'uu, saba keenya biyya hambaa jiru dubbisuu, qabsoo biyya keessatti deemaa jiru gumaacha akka godhan gochuun jira. Kanaaf qabsoo tokko asidhaa jechuudha. Biyya hambaati jechuudha. Iddootti qabsoon deemu dippiloomaasiis haa ta'uu, gumaacha akka biyya qabsoo biyyaatti godhamus haa ta'uu, ijaa kanaaf humna tuffatamu miti jechuudha. Isaan wajjin dubbachaa irra jirra. Mee akkamii simannaan jiru, yaadni uummata biraati jiru, gaaffiiwwan ka'aa jiran wantoota akkamii irratti kan xiyyeeffatanidha yeroo ammaa kana waan akkamii ilaaltan? Misoota walga'iin keenyas tureera, kan warra dhaabbata Oromoo biraas tureera. Innaa laaltuu akkitti qabsoo keessa hunda caalaa beekaan Oromoo galaa jiru kuni kaka'umsa baay'ee akka barbaachisu, sochii baay'ee akka barbaachisu nurraa waan eegamu nutti fakkaata jechuudha. Dabalataan hamma danda'ametti qabsoon kun akka utamu hojjechuun dhaabbanni Oromoo hunduu kana gubbaatti bobba'uutti akka xiyyeeffatanii bobba'an waan barbaachisu natti fakkaata. Hunda caalaa namni iddoo baay'eetti kan inni kaasaa jiru tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa saba keenyaa, tokkummaadhaanii liidarshiippii geggeessuus irra jiru. Inni jiru gaabbii beekaanis wallaalaanis hundi gaafatudha. Amma misootaa sana fa'aa namni kuma baay'ee ta'uu danda'a. Biyya hambaa Ameerikaa kana kan jiru hunduu dacha'eetu achi ispoortiidhaaf ture. Osfaanaa jedhanii isa ture sanadha. Oromoon walitti dhufee dacha'ee akkasitti laaltu baay'ee si gammachiisa. Humni sun siyaasa keessa hin galle si gale. Kan siyaasa keessa galutti akka ijaaramutti hojii guddaa akka barbaachisu qa'aa jiru nutti agarsiisaa jira. Nu bichaa otoo hin taane Oromtuu hundiyyuu jechuudha. Oosaa gubbaattis dhaqnee dubbanne irraa walga'ii keenya duwwaa otoo hin taane Oosaa sana gubbaatti koongireesii dubartii Sumaalee koongireesii taate ishee wajjin dhiyeessine. Isheenis kanuma kaafte Oromoon lakkoofsa isaa itti dhimma ba'uutu irra jira jettee kaafte. Oromoon biyyattis haa ta'u, alattis haa ta'u, eessattis haa ta'u, lakkoofsa isaa sana gara humnaatti jijjiiruu hin dandeenye. Amma ishaadha bal'atee kan ka'aa jiru. Lakkoofsa qabaa. Biyya sana keessatti saba guddaadha. Lakkoofsa guddaa qabaa. Qabeenyi biyya sun qabdi jedhamu bal'aanee idduma Oromoon qubatee irra jirudha. Lakkoofsa sabaatiin tokkoffaadha. Gara riisorsiitiin tokkoffaadha. Egaa lakkoofsa bichaa taanes galee kun gara humnaatti gara jaarsaatti jijjiiramuutu irra jira. Irratti dubbachaa jira bal'inaan. Yeroo hunda Oromoon lakkoofsa isaa kana irra ciisaa jira si galee. Gara jaarsaatti of jijjiirtee mirga kee, fedhii kee waan akkasii kana hojiirra oolchuu danda'udha. Kabajamtee jiraachuu danda'udha. Abbaa qabeenyaa, abbaa qe'ee, abbaa dachii kee gubbaatti abboomtee abbaa ta'udha. Kana gara sanatti jijjiiruudhaaf immoo yeroo baay'ee ijaaramaan jira iddoo baay'eetti. Kophaa deemee boo'uu otoo hin taane idduma danda'etti of ijaaree mirgi koo eegamuutu irra jira. Dhiibamuun narra hin jiru. Dachii koo gubbaatti, qe'ee koo gubbaatti, biyya koo gubbaatti abbaa biyyaa, abbaa qe'ee, abbaa dachii sanaa ta'uun narra jira. Ukkaamamuun narra hin jiru. Qabeenyi koo saamamuun narra hin jiru. Isa jedhu sanaa geggeeffuu danda'uudha si galee.
Saba keenya lakkoofsa saba keenya waan gitu. Sirnuma ammaa keessatti iyyuu Oromoon bakka isaaf maluu hin argannedha. Taa'umsa isaaf maluu hin arganne jechaa. Hin arganne argachuutu irra jira. Kan argachuudhaaf immoo poteenshaalii humna guddaa qaba. Biyya sana dimookiraasiitti deemutti maal ta'utti lakkoofsi. Karaa qabsoos haa ta'u, karaa maalis haa ta'u lakkoofsi waan guddaadha si galee waan warri kaan hin qabnedha. Kan sabni keenya qabu jechuu kooti. Lakkoofsa sana fudhatee maal ittiin hojjeta? Lakkoofsi suni miiliyoonii 50 miiliyoonii meeqaa jedhamaa oola. Inni gara humnaatti, inni gara ijaaramee gara sochiitti galeeraayi. Mirga isaa qe'uma ofii eegsifachuudha si galee waan biraa miti bara. Sabni kun ijaaramuutu irra jira. Yeroo baay'ee waraabessi keenya illee jabaatee nuu yuuse gadhee miti waraabessi Oromollee ijaaramu jedha. Loltoonni Yuukireen daangaa Raashiyaatti seenuun haleellaa banuu hordofee Raashiyaan bulchiinsa Kursk keessatti labsii yeroo muddamaa labsite. Yuukireen haleellaa kana kan bante jalqaba torbee kanaa yoo ta'u hanga guyyaa kaleessaatti lolli cimaan daangaa Raashiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Hiikaa fi tasaa oduu kana bal'inaan akkasitti qopheesseera. Weerarri guutuun Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessaa jirtu opereeshinii waraana gabaabaa sirriitti milkoofnu jedhamee ture kan jalqabame. Raashiyaan opereeshinii kanaan guyyoota yookaan torban muraasa keessatti daangaa ishee to'atti jedhamee yaadamee ture. Kun ammoo waggaa 2 walakkaa ga'aa jira. Waraanni Yuukireen irratti gaggeeffamu hammaatee itti fufeera. Akka Mooskoon yaaddetti gonkumaa deemuu hin dandeenye. Garuu wanta aangawoonni Raashiyaa dubbatan waan biraadha. Ji'oota 29 darban aangawoonni olaanoon biyyattii opereeshiniin Yuukireen irratti gaggeessan akkuma karoorfametti deemaa jira yeroo jedhan ni dhaga'amu. Waggoota 2 darban keessa Raashiyaanonni hedduun dirree waraanatti dhumanis meeshaaleen Raashiyaa hedduunis bilaaksii irratti barbadeeffamanis haleellaan diroonii magaala guddoo Kireemiliin dabalatee Raashiyaa keessatti gaggeeffamus gandoonni fi magaalonni Raashiyaa gama daangaa Yuukireen irra jiran wal irratti haleelamanis Pireezidaant Vilaadimiir Puutiin dubbii caamsaa keessa dubbataniin akkuma karoora keenyatti deemaa jirraa jedhan. Amma garuu waan kanaan dura mudate caalaa kan Raashiyaa rifaasisu uumameera. Torban kana keessa Yuukireen daangaa Raashiyaatti ceetee kutaa Kursk jedhamutti haleellaa lafoo gaggeessite. Bakka bu'aa bulchaa bulchiinsa Kursk kan ta'an Aleksii Simivrov haleellaa Yuukireen qolachuuf labsii yeroo muddamaa labsuun barbaachisaa ta'uu himan. Haleellaa Yuukireen daangaa Raashiyaa seenuun bante kanaan namoonni nagaan 5 du'uu fi 31 ammoo madaa'uu himu. Qondaalonni Raashiyaa kun waa'ee haleellaa Raashiyaan jettu kanaan Yuukireen garuu hanga ammaa toles yookaan bades hin jenne. Gaafa kibxataa agayya 5 bara 2024 loltoonni Yuukireen 1,000 ta'an taankiiwwan 11 konkolaatawwan sibiilaa 20 qabachuun daangaa Raashiyaa seenuun haleellaa akka banan himte Raashiyaan. Bulchiinsa waraanni itti baname kana keessatti sochiin idilee akka dhaabbatuu fi namoonni mana keessaa akka hin baane qondaalonni Raashiyaa dhorkaniiru. Raashiyaan guraandhala bara 2024 Yuukireen irratti waraana erga bantee booda Yuukireen daangaa Raashiyaa seentee haleeluun kun isa jalqabaati. Miseensa mana maree Yuukireen kan ta'an Oleeskii Hoonchaarenkoo roobii hagayya 7 akka ibsanitti Yuukireen daangaa Raashiyaa seenuun magaalaa Sudisaa qabatteetti. Sudisaan karaa ittiin boba'aan Raashiyaa gara Awurooppaatti ce'uudha. Yuukireen Raashiyaa seentee adda waraanaa haaraa banuun ishee loltoonni Raashiyaa bakka biraatti Yuukireen irratti dhiibbaa geessisaa jiran garas akka deemanii fi humni Raashiyaa bakka garaa garaatti dhisuuf kan gargaaru akka ta'e BBC'tti himan Oleeskiin. Yuukireen humna lafoon Raashiyaa seentee haleellaa gaggeessuun ishee odeeffannoon dursaa akka ishee hin qaqqabne US beeksisteetti. Yuukireen maal kaayyeeffattee daangaa Raashiyaa akka seente baruuf US humna waraanaa Yuukireen akka dubbisu dubbi himaan White House ibsaniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin qondaalota mootummaa wajjin walgahii guyyaa kaleessaa hagayya 7 ta'aniin Yuukireen haleellaa banuun ishee waraana hammeessuu barbaaddetti jechuun dubbatan. Ajajaa humna waraanaa Raashiyaa kan ta'an Valeerii Gerasimov gama isaaniin haleellaa Yuukireen daangaa seenuun bante loltoonni Raashiyaa dura dhaabbachuun qolataa akka jiran himan. Loltoonni Yuukireen magaalaa Sudiisaa qabachuuf kaayyoo akka qabanii fi garuu immoo loltoonni 100 ta'an Yuukireen jala ajjeefamuu dubbatan. Haa ta'u garuu chaanaaliiwwan telegiraamii waraanaa Raashiyaa deeggaran akka jiranitti akka Raashiyaan jettu osoo hin taane lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu beeksisan. Gama biroon ammoo buufataan isaanii kolaraa Kursk haleellaa Yuukireen irraa tiksuuf naannichatti humna cimsitee akka jirtu beeksifteetti. Raashiyaan ollaa bulchiinsa Kursk kan taate bulchiinsa Belgorod keessatti haleellaa misaayilaa Yuukireen gaggeessiteen namoota hedduurra miidhaan ga'uutu ibsame. Ji'oota dura Raashiyaan karaa Kaarkiv daangaa Yuukireen seenuun adda waraanaa haaraa banuun loltoonni Yuukireen bakka garaa garaatti akka dhiifaman gochuun dhiibbaa gootetti. Yuukireen amma daangaa Raashiyaa seentee lola banuun ishee humna Raashiyaa adda waraanaa garaa garaatti akka bittinnaan gochuuf akka ta'etu himama. Waggaa 2 dura Wiiliyaam Ruutoon pireezidaantii Keeniyaa ta'anii filatamuu hordofee wayita mormiin ka'e miidiyaaleen biyyattii gamtaa waloo ijaarratanii jiran
ibsa ejjennoo waloo qabatanii bu'aan filannoo akka kabajamu Ruutoon pirezidaantii uummataa ta'uun akka fudhatamu gaafatan. Barana ji'a muraasaan dura pirezidaant Ruutoon labsiiwwan uummatatti ba'aa ta'uu jedhaman wayita baasan ammoo miidiyaaleedhuma kanatu pirezidaanticha qeeqe rakkoon jiraachuu saaxile. Lammiileen biyyattii magaala keessa jiraatan waardiyaa hanga qulqulleessitootaatti gaazexaa yoo dubbisan miidiyaa hawaasaa yoo hordofanii fi mootummaa yeroo falman arguun waan baratamedha. Ruut Nasoobaa BBC keessatti gulaaltuu olaantuu muummee oduu baha Afrikaati. Tokkummaa miidiyaalee Keeniyaa Editors Guild jedhamu keessattis pirezidaantii ittaantuudha. Mootummaan si jajagaaf si galateeffatu baay'ee sodaadhu. Maaliifis gammachiisaa waan itti ol gochaa jirtu. Waan uummanni fedhuu kennaa hin jirtu jechuu ta'uu danda'a. Gaazexeessituu Ruut yeroo gabaasni hojjetamutti qajeeltoo ijoo miidiyaa 3 loogiin ala ta'uu, dhugaa dubbachuu fi walabummaa miidiyaa of gaafachuun gaariidha jetti. Keeniyaan akkamiin miidiyaalee odeeffannoof lafa hin lixne dhagaa hin galagalchine hin qabne qabaattee gaaffii jedhu yoo deebiftu. Keenya keessa miidiyaan gabaa bilisaati. Namni miidiyaa dhaabuu barbaade abbaa taayitaa kominikeeshinii Keenyaa irraa eeyyama gaafachuu qofaatu irraa eegama. Kunis garuu dhibba mataa isaa qaba. Kaan immoo odeeffannoo dabarsan irratti dhimaman waan ta'eef odeeffannoo sobafaa dabarsu. Hojiin guddaan kaawunsilii miidiyaa eegaa odeeffannoon bahu Kanaadaa irraa hin maqne sob kan hin taane ta'uufaa to'achuu. Waa'ee fayyadama miidiyaa uummatichaa yoo ibsitu miidiyaan Keeniyaa afaan mootummaa dhufaa darbaa ta'uu diduun kan sodaachifamu ta'urraa kan sodaatamu ta'uu kan danda'e aarsaa hedduu keessa darbeetii jechuunis ibsiti. Walaabummaa miidiyaa biikana yoo ilaalte tattaaffii yeroo dheeraan booda waan dhufu jechuu hin danda'amu. Ogeessota miidiyaa nu dur tureetu falmee dirree miidiyaa jiru kana fiduu danda'e. Tarkaaffii fi hojii jabaa ogeessota industirii kan keessa turaniin taasifameen bu'aan irraa kun argame. Heerkeen keessa seerotni bilisummaa miidiyaa gadi qaban baanitu as geenye mirgi keenya kanaatti fayyadamaa jira. Ta'us ammallee qaamotii mootummaa gaazexeessitoota doorsisuu, qocoluu, agad baasan irratti xiyyeeffachuu fi dhukaasutti ga'anii jiru. Yeroo mormii dhiyeenya kanaa poolisiin gaazexeessitoota ta'uu isaanii otoo beekuu gaasiin hamboochisuu itti biifuu irra duubatti hin jenne. Kun immoo bilisummaa miidiyaa qabnuu dhabaa jirraa waan jedha gaafanuu nu gochaa jira. Kanaaf qaamotii garaagaraa mirgootii kun akka hin sarbamneef mootummaaf dhiyaachaa kan jiran. Akka Ruut jettutti mootummaan odeeffannoo wayita to'atu gaazexeessaan odeeffannoo argachuuf ni rakkata. Haalli Itoophiyaa keessa jiru sababa kanatti rakkisaa ta'eera jetti. Itoophiyaa waliin gaaf dorgomsiifnu waan miidiyaaleen keenya barreessan kanneen Itoophiyaa keessa jiran barreessuu dhiisuu malu. Bilisummaan kun kadhuuf immoo falmii ogeessonni miidiyaa taasisaa turaniin mirga kanaas mootummaan akka salphaatti mulquu hin danda'u. Biyya Itoophiyaa keessaa dhimma tokko akka itti dhiyeessitu odeeffannoo mootummaan sitti mirraatti hundoofta. Waan qoradheen hojjedhaa yoo jetteellee mootummaan odeeffannoo siif hin kennu. Namoonni illee odeeffannoo siif kennu sodaatan. Mootummaan nu doorsisaa jedhanii waan sodaataniif. As Keenya keessa garuu faallaa kana. Waldaalee siiviilii akkaan dammaqotaan qabna. Kanaaf Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuun salphata.